Eegale tira. Eegale jira. Oh. Okay. Sorry. Malta. Adi bakal Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gargaarsa ijoolleen dhalattoonni aanaa goloodaa warri biyya alaa jiranii fi warri biyya keessa jiran maallaqa waliif buusanii uummataaf akkasiin midhaan bitamee dhiyaatee jira. Kunoo kana daawwadhaa bakka isin kan xiqqoo kan guddoo rabbi isin haa buusu galatoomaadha. Namni fudhatu jirus jila kana asii qophaa'aa jira. Akkasitti galatoomaadha isin hin jenne. Kunoo kana ilaala. Itti gammadaa boo urgaa kaayisanii bakka sadaqattanii itti gammadaa isin hin jennaa galatooma. Jabaadhaa fuulduraafillee itti fufuu qabdiin wanni kanaatuun gaariidha. Waan hin beekaminiif jecha namni hundi akka baruuf fakkeenya taatanii jirtanii itti fufuu qabdi yoomiyyuu miskiina gargaaruun dhaabbatuu hin qabdu galatamaan isin hin jaa. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دران درسي بقيت سنجي سنجاتي أكاسيت مي إرجاع أبدو في بقيت سنجي وان جادك أبدو سرتي. الكبرتي ويا إذا هنا بقيت سنجي جام راح يوم قبل تسانا قلدا بني عيد مبارك بني أبليين كني فسلا قلتو تانا قلدا أبدو بيو تدردا أشياء أوروبا في دو غرغرا جرن حواس إساني biyyattii rasiiran karqalleeyyii ta'an kana sababa dhukkuba COVID-19 kana bu'uura godhachuudha. Deeggarsa karqalleeyyii kanaaf godhuu isaaniitiif maqaa kiyyaa maqaa bulchiinsa aanaa galoodaatiin ammaas irra deebi'ee galatoomfachuu barbaada. Isaaniif galatamaan Silaka shirjee asa ta'u. Waa hedduu isaan irraa eeggatu wal qabatee mee wanti hin isaan qaamtu jira. Fuulduraaf wanni hin dhaamu uummanni lammiin hin jiraatu. Tokkummaan uummata Oromoo fi tokkummaan hawaasa keenyaas kan iddoo garaagaraa jiranitti hawaasa keenya asilaa akka daldala dhaabbachuu qofa osoo hin taane yeroo silaa fuula duraas ammaan dura hanqammaa tajaajila garaagaraa godhanii ammaan tan marsaa lammaffaadha. Deeggarsa namoota harka qalleeyyii ta'anii fiduudhaafis rakkoolee garaagaraa dhimma misooma biyyaatiifis deeggarsa barbaadu tokkummaan uummata dhalattoota aanaa keenyaa kan iddoo garaagaraa kun ciccimee akka itti fuun dhaamsa dhaamu barbaada. Ammaas irra deebi'ee isaan guddoon galatoomfachuun barbaada. Galatoomaa kajoon qabaa fi Eid Mubarak isaanii jedhamu barbaada jechuudha. Assalamualaikum. Maqaa keetii fi hojii bakka bu'aa hojii keetirraa akkasitti dhaamsa qabdu mee jiraatu waan ta'eef. Nama Muhammad Ibrahim Jama. Katama Gafda Bala Ana Goloda. Dhaamsi nan qabu. Buleen keenya kabiyya alaa jiran qophii qarqalleeyyii aanaa keenyaa deeggaruudhaaf tokko tahanii yaada wal dhagayanii marsaa lamaffaadhaaf uummata aanaa keenyaa asii deeggaruu isaaniitiif baay'ee galatoomanii gargaarsi isaan eegalan kun haala kanaan fuulduraas qarqalleeyyii aanaa keenyaa kana deeggaruudhaaf ammallee fuuldurallee namni wal dhagee tokkummaan keenyaas akkanattiifa waliigaluu tokkummaan keenya waan kanaan waan beekamuuf haaluma kanaan akkatti fufuun